Yohaannis tokko 48 kaasen dubbise. 47 irraa kaaftanii yoo ilaaltanii Yesuusitu Naatanaa'el gara isaa dhufuu argee ilaa nama Israa'el isa dhugaa isa somni keessa hin jirre jedhe waa'ee isaa dubbate. Naatanaa'el eessatti na beektaa jedhe isa gaafate. Yesuus ammoo deebise Filiphos utuu si waaminan muka arbuu jalatti si argee jedheen. Kanarratti Naatanaa'el Rabbi ati ilma Waaqayyooti ati mootii Israa'el jedheen. Yesuus ammas deebise muka arbuu jalattan si arge waan an siin jedheef amantaayi isa kanarra kan caaluyyuu arguudhaaf jirta. Itti dabalees dhugumaan isinitti hima Waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoos ilma namaar utuu ol ba'anii gadi bu'anii arguudhaaf jirta. Hey! Ameen! Ganama kana isa caalu argitaa nama tureen. Arkaan qabe namas biiroo isa caalu argitaa jedhete. Ittima isa caaluudha. Isa duriirra kan caalu jireenya argiteen beenne arguudhaaf jetta. Jireenyi caalu kun jedhaane ol waaqarraa sii dhufaa jira. Ganama kana jedhaane jireenya kaleessan akka hin jiraanneef isa caalu akka argituuf jedhaane inni caalu gara kee dhufaa jira jedhaane. Ameen haleluuyaa. Isa caalu argitaa nama tureen kun nan arga dhimee namni tokko. Haleluuyaa. Addunyaa kana irratti wantooti caalaan kan kennamu filatame namoota Kiristoosii waaqessaniif. Eewun biraa hojjettanii Waaqayyoon biraati. Gaaf tokko Yesuus Kiristoos tu deemaa jiru Filiphos wajjin wal argan. Filiphos Yesuus wajjin gaafa wal argee dubbii guddaa tokko dhaqeetu Naatanaa'elitti hime. Naatanaa'el muka arbuu jala iddoo dhokataa iddoo gadhee jira. Akka jedhaan Filiphos dhaqee. Yesuus namni Naazreet namni jedhamu tokko biyya kana keessa galee jira. Fayyina guutuu baatee dhufee jira. Nagaa guutuu baatee dhufee jira. Jireenya guutuu baatee dhufee jira. Mee kottu dhaqi ilaali jedhin. Haleluuyaa. Kottu maal godhi? Yaada keessa deebisa. Dhaqi ilaali. Eenyu dhufee jira? Yesuustu dhufee jira. Yesuus mandaraa akkasii galee jira. Biyya akkasii keessa deemaa jira. Yesuus hirka waan guddaa jira. Habootu jira. Fayyinatu jira. Nagaatu jira. Jijjiiramatu jira. Kottu meedhannee ilaallaa jedhee yeroo itti himu Naatanaa'el ka'ee gaafatti deemu. Yesuus ituu Naatanaa'el itti dhiyaatiin fagootti isa argee ilaa nama sirrii deema sakkareef. Ganama kana Yesuus siima sakkara suma. Seexanumaanitu dhaqee gab jedhi inni nama sirriidhaati. Gab jedhi hin xureessini gab jedhi hin yaaddessini gab jedhi isa keessa dhugaatu jira. Sii jedhaa Yesuus mootee jiraata. Ameen. Ilaa nama akkasii gaafa dubbatu Naatanaa'el akka jedhi indee eessatti dhabeettaa innaan akka jedhe Yesuus. Filiphos tu si waaminan muka arbuu jalatti si arge. Yerooti namarraa adda baate, yerooti kophaa teessu, yerooti kophaa gungumtu, yerooti kophaa boos, yerooti kophaa jiraattuun si beeka. Ituu Yesuusii jedhee waa'ee koo dhufee sitti himin. Filiphos ituu si waamin anetu si arge si beekaan. Ati nan beektu malee har'a garuu wal argineerraa jedheen Yesuus. Kanaafuu jedhee waan isaa dalgatti galee waan biraan dubbanne Naatanaa'el ati sirrii ilma Waaqayyoo isa jiraataati. Erga jedhee booda akka jedhe Yesuus sababuma muka arbuu jalatti si arga jedheef erga na amante erga amante ta'eeti dhuguma sitti himaa kanarra kan caalu arguuf jirtaa jedhe. Namni amanu jira isa caalu argita. Ameen. Dubbii kanatti namni amanu jira. Ganama kana seexana irratti bixitu ta'a. Sammuu seexana adda dayyaa garaagara battanama. Ameen jedhe jedhe sagaleen bakanaan battanama sirraa. Ameen jedhe. Nama akkamiitu isa caalu arga? Tokko nama Yesuusitti siqu. Nama Yesuusitti siqu isa durii caalaa yaadaan amalaan jireenyaan hafuuraan dhugaadhaan nama Yesuusitti siqu. Yesuusitti ammansinnat waan caalu arguu hin dandeessu. Hin hojjetta kisaaraa, hin baratta kisaaraa, hin deemta kisaaraa, hin teessa kisaaraa, hin tajaajilta kisaaraa. Isa durii caalaa amma beettu gararraa, amma yaadde gararraa, amma baratte gararraa, amma dhageesse gararraa baay'iste, cimsite, jabeessite Yesuusitti yoo sitte isa caalu argaa deemta. Itti mana simbira itti bu'aati isa durii caalaa jedhaanii amma yeroo Yesuusitti siqanii yaadaan jedhaanii amalaan jedhaanii jireenyaan jedhaanii
dhugaadhaan hafuuraan amma Yesuusitti siquun jedhaani itti siqisa caaluu argitaadhaani. Ameen haleluuyaa. Isa caaluu arguudhaaf Yesuusitti siqu. Maarqos 9:1 akka jedhan namoonni baay'eetu jiranii, namoonni baay'een bartoonni baay'eetu jiranii. Yesuus namoota 3 fuudhee gaaratti ol ba'e. Bartoota 12 turan. Bartoonni 12 kana keessa Yesuusitti kan siqu nama 3dha. Nama 3 keessa tokko immoo dhoksaa Yesuusin beeka. Ayatan eeggifadhaa. Phexros, Yaaqoob, Yohaannis. Isaan kun 3 Yesuusitti baay'ee siqu. Isaanuma keessaa immoo namni Yesuus dhoksaatti himu tokko immoo jira. Eewudhaan Yohaannis jedhame. Nama akka Yohaannis dhalatu ba Yesuus. Ilaala. Miseensa ta'uuf qaama ta'uun tokko miti. Miseensa ta'uuf qaama ta'uun tokko miti. Itti hirkachuuf keessa jiraachuun tokko miti. Warri kaan duukaa yaa'u, warri kaan duukaa deemu, warri kaan duukaa jiraatu. Yaada Yesuusin garuu namni hundi ni hubatu. Yohaannis garuu yaada Yesuusin hubata. Ameen ameen. Haleluuyaa. Nama dubbii isaa hubatuuf, nama siqee jiraatuuf inni caalu mana isaa gala. Ameen. Kanaaf akka godhe namoota 9 achitti hambiseetu Yesuus gaara gaaraatti nama 3 fuudhee ol ba'e. Eenyu ol ba'uu kan barbaadu? Ammatti sitti ol baata. Hin dhageenyati. Ammatti sitti. Amma Yesuusitti siqi. Gaafa ol ba'an jarri kun hin rafaniidha macaafa qulqulluun. Yesuus Kiristoos bifi isaa geeddarame Museen, Eliyaas bitaa mirga isaa dhufanii dhaabbataniidha. Calaqqee abiddaaf humni duumessa ulfina Waaqayyoo hin marseen tulluun sun hin raafameedha gaaricha irratti. Lekki riba keessa tu jirani Phexros, Yohaannis, Yaaqoob riba keessa bidik gadanii gaafa dammaqan ulfina guddaa argan. Ilaala warri afaan arganii beekan jarri garuu hin argan. Kana duwwaa miti Musee fi Eliyaasuu ijumaan inuma argan. Waan namni tokko hin argine waan hiriyaan kee agartaa maqaa gaafate. Gaafa eenyutti sittu namoonni Waaqayyo irraa fagoo jirtan yaadaan, amantiidhaan, hafuuraan Kiristoos irraa fagoo jirtanii fagootti wal keessumsiisaa jirtan hin taatu kun siqaa Yesuusitti jala galaa itti hirkadhaa mariisisaa walitti walii galaa. Jireenyi caalu fuula sitti deeffata. Nagaan caalu fuula sitti deeffata. Ulfinni caalu sirra dhufa. Narra dhufa dhaame. Haleluuyaa. Phexros akka jedhe bidigalee achi ka'eetu maaltu ta'e iddoo kana irratti yeroo calaqqeetu guutame yeroon Yesuusitti fiiguu je Yesuus geeddarameera. Sagalee guddaa dhaga'ame. Inni kun ilma koo jaallatamaa ani isiniif ergedhaadhe sagalee. Isa dhagaa isa jala jiraadhaa jedhe duumessa keessaan dhufeetti dubbate. Kalees sagalee Yesuus duwwaa dhagaa turan. Har'a garuu isa erga dhagaan Yesuus keessa sagaleetu jira. Sagalee Abbaa, sagalee Waaqaa. Isa keessa darbee nutti gala. Inni karaa nutti agarsiisa. Inni nu moosis, nu jiraachisa. Caallee, binnee, moonee waan gaariitti akka baanuuf sagaleen nurra dhufu karaa Yesuus. Yesuusitti amansinetti isa caalu arguu hin dandeessu. Gadadoodhaan duuta, boo'ichaan duuta, omaatuun argin duuta. Yesuusitti gaafa sittu garuu wanta namatti mul'anne sitti mul'ata. Mee nama arguu barbaadu jiraayi? Isa caaluun argadhaame iyyaati. Ulfina caaluun argadhaame. Ulfina kana Phexros argaan deeman akka jedhe Phexros godoo jaarra kottaa sittee maaloo kottaa iddoon kun hin bareedaa. Namatti tola iddoon kun tokko Yesuusiif, tokko Museedhaaf, tokko Eliyaasiif. Maaloo kottaa jara kana godoo jaarraa jedhe. Iddootti Waaqayyoon argite jiraachuun sin dhibu. Iddootti ulfina Waaqayyoo argite jiraachuun sin dhibu. Ameen haleluuyaa. Ulfina kana namni argeen beeku jarri kun garuu hin argan. Yohaannis gaafa Yesuus Kiristoos yeroon isaa ga'ee duudhaaf fannifamuudhaaf gaafa ga'u isin keessaa namni dabarsee na kennu ilaas keessa jiraadhe Yesuus. Innaan waa'een dubbii kana baay'ee tufaate namootatti. Baay'ee cannaqaman. Innaan irra deebiin Yesuusin gaafachuuf akka isaan wallaalan akka jedhani namni Yesuusitti siqu waan jedhuuf itti siqanii bartuusa Yesuusitti siqu Yohaannisiidhaan meeqoo itti bubu'aniitu mee namichicha addanuu baase silaa ositti malee dhoksaan haasa'u jedhanii. Innaan akkas jedhe nama hundatti hin himneen Yohaannis itti siqee Yesuusii wajjin laphee walii keessa waan galee jedhee itti siqee gaafannaani gaafa buddeen kana cabsan naman dursa afaan kaa'u ilaalee jedhe Yesuus.
La ammuma kana dhoksaa wal caalu argitanii waldaa dhufanii miti dubbiin dhufanii hosaayina haleluuyaa jedhanii utaalanii faarfatanii miti dubbiin dhufanii wal duuba wal guutanii taa'anii miti dubbiin Iyesuusii wajjin wal arguun dirqama hin dhageenye namoonni tokko guyyaa sanbataa duwwaa lakkaa'ee waldaa dhufa jijjiirama garuun fidu waan nama irratti ta'u duwwaa lakkaa'ee dhufa ani immoo akkasiin jedhe waan nama irratti ta'u lakkaa'anii waan sirratti ta'u lakkaa'adhu gali nama si bira jiru itti maa ati jedhiin kan namaa jajjaan jiraatin abalu soorome jechaan jiraatin makiinaa bitate jechaan jiraatin fooqii ijaarrate jechaan hin jiraatin har'aa kaasi jedhiin amani hojjedhu kan kee ajaa'ibsiifadhuudhaani meekka jedha ofan ajaa'ibsiifadha bor boodadha bor ji'a dhufu booda jedha waggaa dhufu jedhame ofan ajaa'ibsiifadha dhaane taammirinaa ta'een jaja jedhame isin namni amana jiraayi isatti namarratti jajje mana kee galcheera ila harka kee diriirsi ameen jedhin harkaa fuudhee ergalgoon sagaleedha isatti namarratti jajje mana kee galcheera eebbati jajje nagaati jajje dibataati namarratti jajjaa turte faayinaati jajjaa turte dinqii isa ture kan nama mana kee galcheera ameeni adaga'u seetan asii baatee isa caalu argita eessarratti ofirratti mana kee irratti ijoollee kee irratti mana kee keessatti jireenya kee ituu teessu tuu deemtu tuu barattu tuu ajjattu nama mana isa caaluututti mul'ata siyaasani nan arga jedhi yala baba diabartee faaya nan arga haleluuyaa mana kee galcheera eebba mana galcheera qulfii caalu mana kee eebba caalu mana kee jireenya caalu mana kee xalaatii yaa'e sochoy ituu diinni koo ilaalu jedhimeeti sa caaluun arga malee jedhimeeti waan hin taane hin argu kana booda jedhimeeti ija keerraa xaragii ija haaraatu naa biqile kamon ija waan haaraa argutu naa biqile haleluuyaa haleluuyaa namni asii galee leenca ta'u jira asii galee balbala cufame kan dibaaras hayyaaliyaa raayyaala rabaadiyaa ajajeera warri booddee deemaa jirtan duratti akka dabartan ajajeera warra ofirra gaddeessan kaatanii akka deemtan ajajeera warri rafaa jirtan kaatanii akka hojjettan isa caalu badaaten ilaala fuudhi qilleensa kanarra foolii urgaa'u tokko yaa'aa jira maalennaan abidda diina gubuutu darbaa jira asii galtee akka kaleessa boo'aan jiraattu gadadoon hin jiraattu raataan jiraattu kan namaa coonaan jiraattu kan biyyaa coonaan jiraattu yin adeemtaa hin milkoofta yin barattaa hin milkoofta yin tajaajiltaa hin milkoofta maal jennaan Iyesuus inni tittisitte kuni isa caalu mana kee baatee fideera hello arraga nama mana kee kan rurrukutu rakkina miti iyyuma miti du'a miti eebbatu dhufee mana kee rurrukuta warri gamaa fagoo dhiyaa warri dhageessan kana booda hiyyumni mana kee rukutu kaasii fidi barana duutaa dhaaniira jawweetu qabii harka kee irra kaayin kuftiin dhaabattu irra kaayi adda sheer nana jeesaayidha hin ta'u edeen birrii 19,000 irratti hojjetan hojjettee akkaseen kassartu deemtee akka naman taane karaa hundumaa harkatti jaampeessan yookiin of ajjeesii jedhaan hafuurramaan yaala daanii seedaa baatoo yaala adiyaa isa du'a mana kee gashan immoo xaragee gadi baaseera biddaan gadi bayeera jedhi dubbaddu akka jettu ol kee dhaabbadhu dhumarra geggeessina gaancurii ol kee dhaabbadhu ergaa keessatti dubbadha afurri qulqulluun gara kee gaafa dhufu isa si nyaachuu dhufeetu sirraa godaan afaan banaas hin danda'u afaan banaas hin danda'u na laalima arro seexan isin si ajjeesuudhaan murtii godhee atama du'aaf jireenya gidduu jirtu በጣም አሞኝ በቃ 20 መርፌ በቃ አቃተኝ እኔ ሞት ነው የፈለኩት ብዬ ነው መቆም ራሱ አቅቶኛል እዚህ ስመጣ እኮ እሺ በቃ እንዱስ ይከራ ዋቀኝ አሜን አቦ ጀዌ ሰዲ ሲተርገመ ጀራ ኩመ ኩረ ሰገለ ይረቶ ጀተመ ነላለስ ሂድ በኢየሱስ ስም ድግምት ትከማቂ ማልኛታ ማልጎቹ ናት
ማሊፍ ቀብደ ሲንጀል ማልጎቹ ቀብደ ነዱካሴ በኢየሱስ ስም ማሊፍ ቀብደ ገራሼ ማመድ የስተ ለጴሼ ማሊፍ መደስተ ነዱካሴ አተፉረ ማሊት ድግምት ነኝ ስንት ናችሁ ስንት ናችሁ ተናገር በኢየሱስ ስም መቃቲ መቃ ሲንጀር ሶስት ናችሁ ማልጎቹ በርባደን ያም ልንገላት ማልጎተን የጀሱ በርባድ ልንገላት ማልጎት የጀሱ በርባድ በቃ በሽታን ሁሉ ነው የለቀቅንባት አታውቅም እሷ እሺ አታውቅም ብሯን በዘበዘች በቃ ሞት ነው የተመኘችው እኮ አሁን ልትሞት ነው የፈለገችው እሺ ማልፈረቶ ጀታቱ ተከራን ማልፈረቶ ጀታቱ ማልፈረቶ ጀታቱ ተሰሰ ቀብደ ጅርታ ወዷን ነው ያስኳት ኩላሊቶቿን እሺ ካሌሴ ጉንዱ ባቀብደ ጅርታ አማን ገዲፍ ተቦን ገዲፍቱ ማል ሲጎቴ ከንዱ ማከን ጎቴፍ ማል ሲጎቴ ቆማ በመሄዷ እናደዳለው እሺ ቆማ በመሄዷ እናደዳለው ጠላቴ ናት እሷ እኮ ጠላቴ እላርግቱ እሳቲ ዳባቴ ወፈቴ ደምቴ ጅራቱን በርባዱ ሰይጣን አቀሴ ደጋር ገቴ ደምቴ ጅራቱን በርባዱ ኢናራ እሳ ተፈቱ ከናሩ አረቱ ጪንጫ አገሌ አማኮ ሰይጣን ቆረው ባየት ገሌቱ ይወት ጫሉፍ ካት ኢናራ namni namoota haaraam waggaa'u nama si bira jiruuni ati seexana miti silaa oo nama jedhaani nan guddadha natti ni naaf jedhaani maal gootee jirta amma kaleeshe ኢኮኖሚያን በላለው አልፍላትም ስትራለች እሺ አልፍላትም አሁንማ እቺ ወር ለመግደል ነው እሷን እንፈልጋት ማልጎቹዳፍ ዘ ለመግደል አጀሱዳፍ አዎ ማሌ ሶሮምሱፍ በርባዱት kana hunduma maalsi goote jennaan maalsi goote jennaan ጠላቴ ናት qabsiya sadi iyyi qabsa bay siya jajeera sirrit tok saduma lafaan nay ነይ ማየ ምን ሆነሽ ነው ከመቼ ጀምሮ ወር ሊሞላኝ ነው ወር ከየት ነው መጣሽው እዚሁ ነኝ እዚህ እስቲ ተንቀሳቅሽ እስቲ በል ሃሌሉያ ጀድ ነርካቡዲ ሃሌሉያ ወልካይ ማየ እሰከነ ኩበቱ የለም እኮ ቀስፎኝ ይዞኛል ቸርቹ ራሱ ጠፍቶብኝ ሆኑ ልጆች ናቸው ያሳዩኝ እኮ እሺ የለም መጀመሪያ ምን ነበር የሰማው መራማዳቺ መጀመሪያ አልችልም ቀስፎኝ ይዞኛል እሺ መራመድ አልቻልኩም በቃ ዝም ብዬ ቸርች ልይ ብዬ ነው የወጣሁት ከቤት እሺ ቸርቹ ጠፋብኝ ሆነች ልጅ አሳየችኝ ገባሁ እሺ በጣም አሞኝ ነበር መቀመጥም አልቻልኩም መቆምም አልቻልኩም ነበር እሰከነ ኩበቱ እዚህ ውስጥ መተንፈስ አልችልም እሺ አቅም ነው የሚያሳጣኝ በቃ ሞት ነው የሚታየኝ ለኔ እሺ ድዋ ስትሙላታ kana booda du'a osoo ta'e kan targitu jireenya caalu olfina caalu dibata አሜን kana nargu jedhe erkake olfuudi olfina caalu dibata caalu nan arga kot stiamo sosochoiti ofilani fiigi o barbaadi kafallakshi ruuci አታልፍም ብሎ መንገዴን ዘግቶ ሲፎክርብኝ ጠላቴ ቆሞ ድንገት እግዚአብሔር ምኑን ዘረጋ ክንዱን ዘረጋ ጠላቶቼ ወገብ ተወጋ እኔን ያየ ጠላቴ ድብን በል ጠላቴ እኔን ያየ ጠላቴ እርር በል ጠላት በለው እኔን ያየ ጠላቴ ድብን በል ጠላቴ እኔን ያየ ጠላቴ እርር በል ጠላት ድብን በል ጠላቴ እርር በል ጠላት
አንተ ቅጥል በል ጠላቴ እርር አልቆ ነበረ የኔስ ጉዳዬ ጌታ ባይመጣ ወርዶ ከላይ አትሞትም ብሎ ሞቴን ሰበረው የሞትን መውጊያ ምን አደረገው ድል አደረገው ኢጃርሳ ከንዲና ቲጌ ሂዳኮ ሰነራ ሂኬ ኢጃርሳ ከንዲና ቲጌ ሂዳኮ ሰነራ ሂኬ ቀብዲ ኩማ ሰዲፍ ዲበሸኒቱtti kenname kuma sadiif dhibba shanii qabdi kenname jira footoo ishee wajjin tabaut aao iyyaafadhu birrii kuma sadii dhibba shan birrii dhattee laattaa waa mucaan tokko dibaba addi garuu seexanni affanee jira eeda halkanillee affanee iyyisiisaa bulee tuu seen ciiftu gubaa'ee kana keessatti qabameera ayyaayyaayyaa dhaadafan biusi walitti harka gadaatuma maasee qoy gaafa waaqayyo isa caalu gara kee fidu suma nama xiqqoo nama guddaa ta'e namatti mul'ata warra ni du'eera sichi naman ta'u jettan ergaa qaba isa caalu argita gana dibata kana miti gana dibata caalu argita mee sana kaasime yeroo dhiyootti balleessuudha mucaa kana nama dibata qabu jaallattu ati maaliif hin jaallattu Atiyyoo bidda maal gochuu barbaade mee qaxaroo kee waan irratti kaafatte maal akka gochaa turte mee nutti Intalattii seena waa argiti. Intalattii seena waa arguu jalqabde. Seena waa arguu jalqabde maal faa argiti mee ijatuma nameefi tu sun hin ta'in ajjeesuu barbaadan immoo maal keessaa qabdi nu ajjeesuu barbaannaan kaasee ajjeesuu barbaadda eessaatti ergamte biyya seerraa biyyi seessa Wallagga achirraa dhufte meeqa taateetti galte kuma tokko bakka haadhi kee duute tuuti duute wayna abiddicha nati tu duute wayna eshi gaafatti kaatuuf mana ajjeesattee kaatee boosi eenyu barakiinaa duddee turte barakiinaa moo sito baase obbolaa see xambisee garuu dhugetteeni dhufte akkasii duutu barbaade dhugetteen ammoo seena sharfee tokko harkaafinne waan tokko hin qabdu nama hin qabdu fira hin qabdu obboloota seetii wajjin wal jibbisiisaa jira achi booda maali akaroorri kee najjeesnaan gaafa abdii kutattummaa see fajjeesti kanaaf hin obsaa abdiin kutatinaa siniin jedhe harka ol fuudhi an abdiin kutadhu kana boodadha irraa bara afura barakiinaa sin dhugsiisu sirraa dha'eera ajjeesuudhaaf amma seena 14 guutteetti asiraali hin gadhiifta moo hin gadhiiftu hin gadhiiftu ishi as kottu kaasol siyaasadi iyya guddaadhaan iyya keessa baay'ee ajajeera an sanuma lafaan dibeera arraba kee biddaani socho yaani dibameera janeeyyet dabalaani dibameera dibameera abidda kana fuutee galtaay hoo affata kee hoo harka raajos dan galif dibeera arraba kee siyaasanii amen tokko lama ilaa kanaa jedha waaqayyo abiddaaniin gola nama baay'ee galanaanti kana booda tajaajila keetu geeddarama raajummaa keetu geeddarama jireenya keetu geeddarama garaasi bokoo kee afurri kee waliin ba'u harkeessan ol fuudha isti barruu koo keessa laali as argisiisi keessaa deemi bishaan godhee keessaa si dhangalaaseera likka akkasiin shintibeetti hidhattuun dhangalaatee akka keessaa baatu si ajajeera mucaan kun hin duutu abiddaan qabeera ilaali tiqee maagi haa bishaan ta'e bishaan godheera በኢየሱስም bishaan godheera yiitoo garaa keessa balleesseera dhiiga Yesuusee na ilaalas maal gochuu barbaadde ishee bifa geeddaratee itti dhuftu
Maali ati immoo? biyyarratti ergamna Eshi. gibbii keessa sun hojjetamna Gibbii keessa maaltu jirtu? bofaga Bofa. Meeqa jirta? isa diddaman warqa arii ta'e santi nu warqa tafe inqallamna Hin qallamdu? inqallamna Eessaa fidda ni qallamdu? saba sabanya jimmarraa finne Jimmarra? Jimmarra bofa jira moo? finne ga Achirraa moo? jimma abbaa bugo agwaraw Achi hoo? finne inqallamna Qallamdanii hoo? nama akka ciniinu goona Nama hidda? Achi booda hoo? ina jeesa ga Ahaa. Birrii meeqaan fiddanii? baay'eedha Meeqa? amma hojjesiisuu deemneen Ammoo eeyyuuma? nu musliima Eessatti? musliima jimma abbaa gwar Achitti moo? Irratti hojjechiisattanii? Ina artee gaafa seensi argitu. nanaaree barri shuduraa moo tokko ajjeeste bofa tokko Ina jeeftee? Gobas naati ko. Ahaa. kan kanaan deenu dadhabne aduu shinte bamte maal taana tokkam taana biyyarraa isa asirraas Ifitte? jarmanirraa nu gubde asii nu gubde Ituu seen hin jirre maatii seen ajjeefta turte ati. nana jeesaa Qoy amma bofichi mana jiraanni sun. tokko ajjees tokko awwaalame jira barri shudura argite shunu mul'ata lafa jalaa lixe jala Lafa jalaa lixee tokko awwaalamee jira. awwaalame Du'aadha moo fayyaadan? fayyaasaa ciniinu jenna halkan እንደማክሰጋ ባሽ ሳሰገል ጉባላቲ Qoy abidda kan yaduu ofitti ergeerra kunno. amma hojjetama jira kan ishin nu harkaa deechaasti sossobne deeffachuudha jimma deemneera Achi moo? Nagaan hin galtan iddoo sana. Woo! Ol furii irraa Jimmaa, Finfinnee, Oromiyaa, Itoophiyaa Suuriyaa irraa abiddaan gubeera. Isa eebba namaa nyaate gubeera. Mul'ata keessa nyaate gubeera. Dibata keessa nyaatu gubeera. Nagaa keessa nyaatu gubeera. Oromiyaa irraa gubee. Itoophiyaa irraa gubee. Jimma Wallagga Baahoo irraa Guduru. Shawaa Kaabaa Kibbaa Lixaa Baa. Arsii Baalee biyya hundumaa irraa gubeera. Suuriyaa Itoophiyaa irraa gubeera. Jawwee nama nyaatu gubeera. Humna dhiiga Yesuusini. Nan gubu. Na ilaales. Si'a sadii sagalee guddaadhaan iyyi keessa. Bay! Bay! Isaanuma lafaan dhayin. Namichi sooleera. Kumaatama keessa na argee mobbaan koo na wajjin hin galle ol seenee mana koo golgaa jubbuu kooti anarraa tarsa